ስለዚህ ምኑን አንቺ እኮ ይኸውልሽ ቪዲዮ መረጃ ቪዲዮ እኮ አለ እሰረው ህግ ባለበት ሀገር ላይ ጨመቀው ውጋው እንደፈለግከው አድርገው ምናምን ብለሽ ልጆች አደራይተሽ እኔና እሱን ልታስቢ ነበር አለ በህግ ከህግ አታልፊም አይደል? አሁን ማንም ሰው ምንም አይነት ወንጀል ቢሰራ ከህግ እንደማያልፍ ታውቂያለሽ ማለት ነው። ልክ ስገቢ ታውቂያለሽ። አሁን ሰምተሽኛል አይደል? ሰምተሻል አይደል? ልጆቼን መታሰር ማፈልግ ከሆነ ልጆቼን አሳይ። እኔ ሌላ ነገር አልፈልግም። ንብረቴን አካፍል እና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፎኔ ከበጀምቶታ ደገፈቶታ ዩቲዩብ ቻናል keenya akkam jirtan nagaa keessanii jalqaba irratti namoonni argitan hundi keessanuu subscribe share like gochuun dagatina har'ammoo yaada kana saabii xiqqoo tokko fidhee dhufeen jira waa'ee jedhamu Sumayyaarraa maal jechuu barbaadeeti namoonni baay'een viidiyoo Saayid Sumayyaa hidhee jedhe sanarratti akkuma komentii ilaaletti baga hidhamte Sumayyaanii Saayidoon gootaa dhaabtanii dhugaadha. Saayidoon gootaa waan jedhinuma godha garummaan gama kiyyaanii akka dubartummaatti Saayidoo Sumayyaa hiikii tokkoffaa dhalmaan keetiiti. Lammaffaa immoo wanti Sumayyaan irratti hidhamte kun obboleeyyan kiyyaa jalqabni haasaa kayitii haasaa kanaa waan keeriidha jechuudha. Akkamitti waan keeriidha jettanii gizee amirsu yoo yaadattan ta'e jalqaba isin viidiyoo waraabde gadhiistu namni baay'een isaa deebii dhaqii fuudhedhaa turte. Namni yeroo tokko hordoftoota isaan nagaa amma kanaan isin dhaqxee deebitee fuutee ofiif qabdee dogongore kan jiru mucaa biraa waa'ee jaalalaa waa'ee bultii inni yookaan wallaalumarraa yookaan xiqqoo haqleensaa miidhamaa ta'urraa kan ka'e malee fakkeenyaaf isin duraan dhokattee jirti warroonni jalaa badii seera jalaa minaamin jedhani sirrii miti. Sababni isaa namni seera jalaa isa dhaqettanii yaaddan akkasii hordoftoota kiyya baay'ee tokko na dhibee baay'ee garaa na nyaattelleedha. Isinillee isa illee dhugaa garaa nama nyaata ilmaan isaarraa kana harifagaatee taa'uun jechuudha. Garummoo caarraa isin keerii dalayde kanatti osoo fayyadamuu dhiistee bareedduu dhadhee yaada Saayid keenya maaliif jennaan namni tokko ammoo waan kanarraa musiibaadha bara. Isin keeriidha itti mucaa sana fuutee galtee akkas nama karaa irratti kufee jiru kana ankabaa qabdee garuu immoo dubbiin faallaatti ta'eetu isiidhaaf hidhamuu ta'e isaaf illee hidhamuu ta'e jechuudha. Innaa wanta akkanaa yeroo tokko illee nama mudachuu akkasitti kun hidhamteerti. Sumayyaallee rabbi haa baasu rabbi jedhuloman jaraa nagaa buusuu Saayidillee rabbiin ilmaan isaa argisiisu jedha. Sababni isaa wallahi namni zabana ammaa gowwummaadha malee obboleeyyan kiyya ijoolleen zabana teknooloojii isaa duriyyoo barbaaddee abbaa ofii bira dhaqxi barbaaddee haadha ofii bira dhaqxi. Sababni isaa ijoolleen gaafa guddatte bakka barbaaddee ilaa amma Saayiduma amma dhiiseeyyuu ilmaan isaa gaafa guddisan abbaa kee nutti argisiisii isa kan miidiyaarra jiru dhiisaatii xiqqoo yookaan abadan ijoolleen hin teessu jechuudha. Maatii ofiinuma barbaaddi jechuudha. maaliif annan beeka nama akkasitti haatiif abbaan adda ba'anii ilmaan mucaan gaafa xiqqoo guddattu keessattuu ijoolleen durbaa wallaahi abbaa irraa fagaattee hin teessu hin barbaaddi jechuudha. Irra dhiiratu garaa jabaatee haati keessi gattee minaaminidha yoo jedhani haati kee abbaan keessi gatte yoo jedhanii nama tokko biraa dhaban dhiirti akkatu garaa murata shamarran abadan abbaas yaadhas ta'e booddee maatii tokko yoo dhabde inuma barbaaddi. Sumayyaan illee hin gowwoomte maaliif irrallee fiddeetti argisiisti haga ijoolleen kun of baranitti si bira hin jiraatin na bira haa jiraatanuu takka si bira takka na birallee haa jiraatanuu ta'uu qaba malee yaadachi warroonni immoo akkuma si shamarraa taatanii takka tumurtanii baga hidhamtellee minaamin jettanu kunis sirrii miti. Sababni isaa maanni wallaahi dubartummaan jabaadha. Bakkuma keessan dubartii taatan buusaatii haasabaa isiniin jedha. Saayidoon immoo inshaallah ilmaan keessa argattee isiillee rabbi laaffisee isiillee akka mana hidhaati ba'an. Maaliif nama lama walla beedu lamman nagaa buusu dhiyaata malee jas gara tokkotti jechuun wallaahi sikkilee miti obboleeyyan kiyya. Sababni isaa maali duraanuyyuu sii kan akkas godhe warra koomentiiti jechuudha. Ittiin argisiisinii ati gootettiidha inni maaliif sirra fuudhedha turamee durumaanu jechuudha. Wanta akkasii ajaadha. Amma achi gartanii gara isaa yoo akkasitti anu dogongora wanti kuni maaliif jennaan isiini ilmaan tokkoffaa irratti amma ilmaanis
bakka achiin kaasan kaayyatti malee tarii ijoolleen achuma sii bira jiraachuu danda'an hin dhoskite ta'a malee sila abbaan bira hin jiru yoo haati immoo irraa hidhamtu ijoolleen akkam taati bakka yaan hin jira mitiire waan akkasii amma immoo dubartummaadhuma wajjiniin hidhaan hin ulfaata akkasis illee rabbi nagaan haa baasu warri gammadan illee du'aa eegadhaa fi saayidoo illee koomentii jalatti dhiisii fi jedhaanii malee saayidoo hidhuu qabdaa maalodha jedhinaanii rabbi nagaan si haa baasu isallee ilmaan isaa agarsiisu maaliif ilmi nagaa nagaadhuma caala yaa biyya wallaahi faayidaa tokko hin qabu rabshaan minaminiin jechuudha waan hordoftaniif galatooma anis yaada mataa kiyyaatti akkasitti warri immoo waan babbadaa barreessitanu wallaahi baga gootee osoo hin taane akka obboleetti shamaraa tokkotti isiillee ilaala malee yaani baga hidhamte osoo hin taane ilaan basii waan keerii osoo keerii hojjechuurra jirtuuti fakkeenyaaf mucaa kana keerumaa dhayxee bakka sanaa fuute jechuudha obboleeyyan kiyya innaa hunda caalammoo rabbi nagaa haa buusu nagaa yoo jiraate bareedduudha jedhaanii wallaahi maaliif isaallee dalagaa isaa dalagachuuf yeroo baay'ee yeroo tokko wanti nu keeriif qabannedha inni jalqabne dhumni isaa booddee nuuf rakkoo fidaa inni akkasii ani sama yaada kiyyaati sadi keenya ati saadha ilmaan keetiitii baasiin inshaallah ilmaan keellee isheettee si argisiistu isiin illee gaadhee rabbiin ilmaan keetii wal si argisiisu ennaa dubbiin akkanaa jabaadha waan dhaggeeffataniif galatoomaa kun yaada kootii subscribe share like gochuu hin dagatinaa bye bye